qaaduu see jirti nama dhiireef ka fidee akkamiin ishee godhabe. Dhaabbadhaa ijoollee fuudhanii kutan. Nam takkaafuu naasuun qabaatina. Nama maallaqa hin qabu jee morma isaarraa mura. Akkam gootee ajjeeste. Qoleetiin ajjeese. Shoomi asiifiin ajajuu eegaltee ati. Mucaan laaffatee kuttee barachitti. Dantaasaa adii hodhishii deemu. Isin shawwannettanii yoo yaaddan edanu akhiraa bultan. Xiqqoo tatteenya haa galgala taatu rafnee bineensa firraa eegaa bulle. Qarshii miliyoona 2 jira lafa keessan malee karaa kanan dabartan. Ganaa waa hedduu si eeggataa bara. Kai lafa. Ani nama dabalatanii dhuftanis hiyende. Isin hundi asitti morma keessan isin irraa mura tokkoon keessan nagaan hin. Hayisi dhagaa kana irra haadha. Eessa dhaquudhaaf biyyaa baatan? Suudii dhaquuf. Suudii dhaynee akkam taanaa jettanii biyyaa baatan? If jijjiirree maatii keenyaas jijjiiruuf. Atoo xiqqoo akkamiin taa jettee biyyaa baate? Anillee jiraachuun dadhabee rakkadheeti. Bo'atoo nyaattee tuun qufne umrii tanaan maal abbaa keetii biyyaa si baase? Anillee if jijjiiree maatii kee jijjiiruuf. Gaarii gootan. Hundi keessanuu qarshii 200 harkaa qabdanii mi qophootanii jirtanii mi? Maallaqaa rakkoon qabu 200 nan nin qaba. Gaarii. Ansuudii waan dhagayeetti manaa bee malee qashta kan qabu. Wanni kana jedhamu hin jiru. Aboo mucaa kana warra isaanii irra bilbilchiisi yoo maallaqa 200 erganii fiduu baatan ajjeesin. Habbala kan rifataniif. Atoo. Ani 200 manaa bee 190 malee 10 duraa badeen. Waan sin agarreessi fakkaata. Akkan si ajjeesu na godhu jirta. Amma deemtee bakka jiru yoo hin baasne lubbuu tee sabrii godhe. Fatuma amma fuudhiitii bakka itti awwaaltee isaa agarsiistu baasisiisi. Fuudhi deemi. Hundi keessanuu hanga suudii seentanitti koottaana jala deema. Aboo
mucaan kun warra isaan irra dawwalee maallaqa san fiduu baate ajjeesin. Ajjeesin. Dafa maallaqa ergaa lubbuu mucaa keessanii barbaadan. Eegan qabaanneef lubbuu mucaa keessanii sabrii godha. Istaniin deemtanii sinoo dhumuu feetanii Maaliboo maal taatan? humaa lakkii ijoolleen tuni babbareedee na fakkaata. Dubbii teessan dhiisaatii ifiifis du'uu yoo barbaaddan malee deemaa kottaa na jala. Hayaa kottaa mee amma na jala deema. Amma isin hundinuu dadhabdanii jirtaniimi gatta'aatii daqiiqaa 5 asitti afura baafadha. Daqiiqaa 5 jebar sa'a 5 jenne haaboo isiniif ga'a. Xiqqoo tatteenya haa galgala taatu rafnee bineensa firraa eegaa bulle. Maal abbaa keetii akkana jetta gana bineensi sanuus nyaachuu ta'a ganaa waa hedduu si eeggataa bara kai lafa. Salaaticha tatteenyee illee dasuma nu ja'a. Aboo caljeefani. Dhaabbadhaa isin hundinuu. Maaliboo maaltu maal ta'e? Maallaqni qarshii 10,000 as keessaa fuudhamee jira. Anti yaa hin fuune yoo isaan fuudhan gaafadhaa. Anillee anti yaa hin fuun. Tapha akkam taphattansa? Halayuu isiitu dhokeessee mi isummaan fuudhuun dhabu. Aboo dubbii keessan dhiisaatii deema achi jilbifadhaa asitti. Aboo hima eenyu fuudhe? Dubbii biraa dhiisaatii eenyu fuudhe baasa ifii keessanii baasa isin malee nam tokko hin jiru as. Ni himtan moo himtan? Dhugaa rabbiin jaamada akkanaa hin qabne qarshii takka illee hin fuun. Duuba naa fuudhe. Amma dubbii dhiisaatti dafaa nurraa baasa. Akkana si godha. Aboo isin hundi asitti morma keessan isin irraa mura tokkoon keessan nagaan hin galtan. Aboo kottuuti hunda isaanii tara taratti morma irraa muri hanga abbaa fuudhee himanii. Kunooti ilaal ifii fuudhee narra kaa'achuu deema. Ni beekamta duraanuu hattuu harkaa hollata. Hanni as.
qarshii kuma kudhanan tana ifiin ajjeesuuf fuutee jechuudha. Yoo fudhanis waanuma guddaan fudhattu hattuu maallaqa qarshii kuma kudhan bichaamu. Qarshii kuma kudhanii jecha lubbuu ta'e dhabdee jechuudha. Waan takka rifatiniif ajjeesin ajjeesi haa deemaa isin. Ajjeesin nu dhaqabe. Dhaabbadhaame karaa kana shiftaan jiraachuun dhabuuti kottuu sakatta'ime. Aboodiyoo tanasa namni karaa kana bobbaa'uu dhiise. Nisha waduu eegalanii bara karaa kana dhiisanii karaa biraatiin boo eegalanii. Akka ammaan duratti nam takkaafillee rifatina. Waan takka osoo hin dhiifneef waan qabu hunda harkaa fudhadha. Bakka lamatti adda baha namni cinaan takka asitti hafa. Asiin karaa nuti qaadhaa bara namni lamaa ni ga'a. Banime ati eenyu fuula kee banime? Ati dirqamas taa'uu qabda nam takka dabaladhu. Isin lamaan asitti hafa isin kaan deema. Karaa kana shiftaa jira karaa jijjiiran. Hayyee isin asuma dhaabbadhaan eegaa dhufe. Maal boo eenyuuti? Maalin jabar hin dubbattu afaan hin beektu? Aboo kun nama tuffataan saa'u bara. Dhaabbadha. Mucaan laafatee kophee barachitti. Haminni Kan wajji deemuu ture nuti nama sadii turre wal. dantaasaa ati hodhi isii deemu. Yoo du'e hoo Du'u haa dilli namaa dilli dhufu jiru kun maali? Karaa kana safaadha seete hoddeem. hayyee. Isitti kana fifiidan. Nu shawwaduu yoo barbaadan habbaa takka nu shawwaduu hin dandeessan. Isin shawwannattanii yoo yaaddan edanu akhiraa bultan. Maal irra maaltu tanaan dhufe duraan wajjumaan dalaguu turreem yoo kiyya. Duraan wajji dalaynee jiraannus amma dubbiin jijjiiramee jira. Ijoollee lamaan karaa saniin keessanii isaan kanaan isaa warra ajjeese. Isaan dallaala karaa kanaati dhiisin hin beeka. Qarshii miliyoona 2 jira lafa keessan malee karaa kanan dabartan. Kanaan dura wajji dalaguu turre waan kana yoo nurraa xiqqeessitanoo.
Nama lamaan kana jecha maallaqa guddaa kana kafallaa. If booda deebinee nama idaanna malee. Achi deebitanii nama dabalatanii dhuftanis ni dandeessan. Yoonii fi guyyaa biraa nama idaannee dhufnillee bareeda. If booda haa deebinu. Garuu beekuu qabdu ararraas boruu dabalti jiruun. Maaliif taaree akkana? Jechuun kiyya arra miliyoona 2 yoo taate borus itti dabalti. Haa ta'u akkasitti irra wayyaa nuti guyyaa biraa nama dabalannee yoo deebinee nu wayya. Hundaafuu wal dandeenya waliin dinnu. Egaa karaa dila kana deemneef duuba deebina. Akkam jiru barbaaddeeti? Akka reefutti ammas wanni hin taane nu mudata. Dubbii tirfii naaseen waan nagee baateef akkana godhataa miti. Wayi waa lubbuu namaatiif haajaan qabdanii akkam. Dubbii biraan haaseen amma nagee keetiin ni deemta waan deemtu. Daan akkana see wayin biyyaa bahaan. Akkana si godha. Nama naasiif morma sirraa murree deebinee. Hayyeemee amma silaa harka keessan jirra. Dubbii biraan haaseen hin hoddeem. Nam takkaafuu naasuun qabaatina. Nama maallaqa hin qabu jee morma isaarraa mura. Deema amma gaara kana fattashaa. Hunoo deemuu didee haa dhaabbate. Akkana si godha. Aboo deemee gaman. Numa quftee mataarra si bee jira. Dhiyoo tana guutuu akkanuma nuun jira halkanii guyyaa. Maali ati wannummaan halkanii guyyaa silkii keessaa guurtu kun? Gizee takka yes jee utaalee gizee takka immoo ani iraadha. Gizee kubbaan jirtu malee gizee hundaa miti. Kubbaa fi gaara keessa deemaa kubbaan naannessita. Halkan taatu za'aa malee sagalee isaatiin baaragaame. Maal deeggarta silaati? Deeggara Arsenaali. Gaastirik hoddeemasi. Nuti waraabessa firraa ayinaa isaan nu gubbaa dhiittisaa bulaa adda wallaallee. Maal abbaa keetii asii miise hoddeemna jedha. Inumaa hanaa mitiyuu dhaabbadhu inumaa. Inumaa ati kophaa teetitti deemtee uummata san fiduu danda'uu qabdu. Kophaa kiyyanii sodaadha. Maal sodaatta boo ati dhiiraami? Dhiira ta'uu kiyyan diinee bar dhiira garuu dhiira. Si jalan deemu deemu. Hayyee rabbiin haa laafisu. Aboo ni dhiista mondeessu silkitan. Hayyee. Hottaa isinis tattaa'ati bakka kana ta'a afura baafadha hangeen dhufu. Yoo banna karaa beeyna. Mucaa hoos kaasutaan si dubbisee si dubbadhu. Maali wanni akka hattuutti akkana haasoftan? Maal akki xiqqishoon ni beelanii achi jirti malee. Caltee qabi amma afaan kee. Du'uu yoo barbaadde malee. Maallaqa qarshii meeqa fudhattee manaa baati? Qarshii 200. Homa 200 jenne malee 200 hin jenne. An qarshii 200 jettanii seem. Yoon qabaanne karaa kana achiin deemtu dhugaa himi. Wallaahi billaahi qarshuma 200 qaba. Amma qabdu rabbitti sin beeku. Wallaahi rabbinatti hin beeku ana miti warri keenyaa hin qabu. Hayyee qabriin asuma taati. Ana ajjeesinaa kaasuutiin dhagayyatiin ni jijjiirama jeebiyaa. Maali wati harka qullaa deemuun? Ani irraanfadheetiin manaa bee. Hayyee fi maallaqa ni qabdaa miti? Maallaqa ni qaba. Maallaqa qabaanee rakkoon qabu nu kaasi. Kana bichaa miti hanqa isin ga'uu ni qabu. Yaasi. Dhaabbata amee karaan bee dhaabbate fakkaata. Hila. Bakka jiran bee nuti nama nu erge. Aboo gurbaa muuga siimeetiin jira bara. Isin hunda keessan akkana gaastirik amma daftee ni dhuftu hin beeku siifan. Eessa jirtu ammaan tana? Abba kan jiru hin beeku. Aboo nu gubdanii isin haa gubu gaastirik kun ta'anii morma keetiin sirraa mura ammaan booda akka taate ta'e hodhu. Namichi kun osoo silkii eeguu karaa na jalaa bade jaadeemme afaan deemu.
yaa rabbi karaa kana nu godhi kottaa nu yaasa. alhamdulillah yaa rabbi na furte. Dadhabamtee meeti gaaf takka du'u teessa. Nun deema. Maali oo as ergineef maali namni hangi kun? Namni tokko maallaqa qabu jecha karaa kanatti ajjeese. Eenyuutu ajjeesin jee kan manna ajjeesta akaminni? Mucaa xiqqaa tokko ani hin beeku qarshii 200 qaba jaa. Duboo hiisha isaa fattashteen dhuftu waan qabu. Bar kana keessa isaa fattashin uummata kana agarru. Tapha keedhiisii waan qabu waan dhabuuti kon agarsiise. Hayyee kottu asumatti ajjeese siin garsiisa. Odeemna jaa. Ati ganaa ijoolleedha. Baradhu suute jee ummaatii yan dararin. Manarraa hin beekaa karaa biraatiin deemaa. Keessattuu akka ammaa kanatti suudii maal deemaa jette. Harka kiyyaan dhufee si ajjeesa. Manarraa baatee ummaan tiyya si himattee beekadhu. Si galee deema amma. Akkam gootee ajjeeste. Qoleetiin ajjeese. Yoomi asifiin if ajajuu eegalte ati. Ajajeeti bultaa. Na duubatti nama ajjeesta. Lubbuu si guraareetiin si ajjeesa malee kana sin ajjeesu. Deem buudhan dura. Yoo gurraan kana dhageessan taate karaa kana deemuun duratti hundi keessanuu maallaqaas qabattanii qophooytanii dhufuu qabdan. Tabraa karaa kana gizee deemtan hanqa suudii seentanitti dadhabeen hin jiru, beelaween hin jiru. Jajjabaattanii hanqa suudii deemtanitti seeraayyoo hin deemne karaa kana ni dutanii beeka. Amma suudii deemnee moogganaadha. Suudii maal seenna ganaa magaalaa keessaa hin baaneer nama amma seenne karaa dheeraa si'af. Karaa dheeraa kana deemne moo? Tapha akkanaan taphatiin nama yoom agartee ati ammaan dura? Tiyyaan deemu bakka ibbootaan deebi'a. Anjamaan akkanaa isa jirti ni duuta. Asuma duuta malee duuba deebi'uun hin jiru. Hayyaa waan fedhaa ta'u dafaatu mana geessa. Hin geessinu suuta jettanii deemtan. Hayyaa kuma fatan godhaa rabbi jira. Tolan beektan isini. Yoo nagiyaan naamusaan hin deemne mormaan isin irraa mura kottaa deemaa na jira. Namni quufee akkana jechuun gofni gisee quufee karaa rabbaa jaan. Deemii qabii fide koo. Akkami akka ati ta'uu barbaaddu kun? Anammaan booda asiin achi deemuun nan boodaan deebi'a. Nama na lammaffaa jecha akkanaa deebistee ni duutaa beekadhu. Du'uun hin du'a malee asiin achi hin deemu. Maata lubbuu suutii haajaan qabne dhufeewu. Akkana taatu asumatti si ajjeesee si agarsiisa. Yaa dubbiin akka ati jettu miti nama na qonnu hin deemu. Eena galakkisanii hin deema. Mucaan tun lammaffaa waan biraa dubbattee morma siirraa mura.
harka kiyyaaniin dhiiga kee xuuxee si ajjeesa. Akka ati obboleessa kiyyaa ajjeesteetti bakka namni takkan agarrettiin foon kee cicciree si darbu. Kottu ammaan tana dura bu'i. Kottu deemin si jeeboo. Yaa bona najjeessa rabbii jee. Sin ajjeesa akkamittiin sin ajjeefne dhala haadha tiyyaa ilma ummaan tiyya naa dhalte ajjeeftee bara. Akkamittiin si dhiisa yoon si dhiise rabbiin na dhiisa. Duba si ajjeesnaan jeemi. Obboleessa kiyyaa ajjeesin sin jeeboon. Akkas jechuu kiyya osoo hin taane nama dubbii godhe siit ajjeesnaan jeemi. Siituu nama dubbii godhe ajjeesnaan jeemiti. Waan takka irratti ajjeesi. Hanqa irraatti nama meeqa harka keetiin ajjeefte? Nama 39. Nama 39 ajjeefte jechuudha. Harka keetiin if ajjeesteetuma nama 40 guuttatta. Yaa rabbii jeetii waan akkana narratti hin raawwatin kaa. Lubbuun lubbuma akka obboleessa keetii sanii bara. Ati ganaa ijoolleedha. Baradhu suute jee ummaa tiyyan dararin. Manarraa hin beekaa, karaa biraatiin deemaa. Keessattuu akka ammaa kanatti suudii maal deemaa jetti. Waan takka irrifatiniif ajjeesi. Yaa rabbii jee irra naa dabre. Khayma deem jetii dura. Khayma. Waan takka irrifatiniif ajjeesi. Harka kiyyaaniin obboleessa ummaan tiyya naa dhalte ajjeese jechuudha. Waan hin namarra yaadeetu obboleessa kiyyaan naa kaffalan. Yaa Ilaahi, yaa Rabbi na dandeessisi. Abbaan badii abbaan ajjeefamuu qabu ana jechuudha. Harka kiyyaan if ajjeesuu hin qabu. Waan takka illee if booda hin je'ina. Kanaan booda hangaan an lubbuun jirutti yoon du'e malee qeensi tokko isin irraa hin cabu. Nagiyaan abbaan deemuu barbaaddan ni deemtan, ka if booda deebi'uu barbaaddan illee if booda isin deebisina. Waan takka sodaatina. Waan gaafii isinitti yoo jiraate gaafadha. Hayyee hangaarraatu karaa turre dabaatu nu geessa. Humaa takka rakkoon qabu isinummaan dadhabee hifadheen jeena jajjabaadhaa deemaa malee amma isin geessan. An deemuun barbaadu booda an deebi'a. Hundaafuu rabbiin karuma kana nagaan nu waaqessu ni deemnaan hin deema. Hundi keessanuu sona jalaa nafne dafnee ayaanu miila fune.
Dhaabbadhaa ijoollee fuudhanii kutan. Dhaabbadhaa. Eessa kutan? Eenyutu fuudhe? Hin beekne jarri takka ijoollee fuudhanii afaan qabanii kutanii. Uff. Mee michiyoon eessatti? Akkam jeekaan isinii hoo barbaaddan? Michoon gizeen dhaqu lubbuun isii dabartee jirti. Du'a maaliif dhiistee rifti? Natti himi kaa maaliif dhiistee rifte michoo? Bakka duutee jirti nama du'eereef ka fidee akkamiin isinii godhame? Du'a bineensi yoo nyaate hoo? Amma dubbii keessan waan haasoftan dhiisaati. Hai duba laaftu mata nama michoo dhiisnee deemna. Kaduu du'ee jira lubbuun isaa dabaree jirti keessan wana ga'e isin habaasu. Hedduu akka malee dadhabnee jirra. Bakka kana bineensilleen hin jiru, wanni nama dararus hin jiru. Qilleensi isaatis hedduu bareeda. Kanaafuu xiqqishoo bakka kana teenyaaf furaa baafanna. Laaftu mata na lubbuun namaa dabartee jechuudha. Addunyaa gabaabduu sana jecha hin jijjiiramne neessa yaadda. Maal jijjiiramnaa miti fira hara manaa galuu qabna.
hedduu dadhabeetiin jira xiqqoo mataan kanaan na dhukkubuu jira. Bakka kanaan ciisaati isin sasumatti afur fudhanne. Amma kunis rakkoo jiraannu gurbaan kunis itti fagaatee jiraannu maal abbaa isaa ka'ee bakka ciisu kana dhagaa kana irra kana. Lubbuun cufti lubbuu maqaa isaatiin bakka inni ciisutti dhagaa kana irratti darbinee isa malaasa. Ol ka'iiti dhagaa kana irra kaa'i. Dhagaa kana irra kaa'i lafatti hambisi. Fuudhu dadhabee kottu na wajjin raqaye. Fuudhi irra kaa'i kana dadhabda. Hai maal irratti darba haani sodaata. Eega rabbiiti bar lubbuun tiyya isaan nagee na baate. Haani sodaata sodaattu. Kun goduma taa'ame amma. Dhuma jirtan akkamitti jirtan? Yaanni hariin maaltu jira yaaboo? Nuti eega rakkoon karaa kanaa akkana taatu taate dhaquun barbaannu ni galla. Aan duraanuu numaan jeef duuba nu deebisaa ni galla. Rabbiin kisumatti ta'e bunuu nagayaan nu galchu nu galcha. Numaa akkasitti yaanni yaada bareedaadha. Yaada bareeda fiddanii. Aboo maali gurbaa isa keessa isa kophatee dhufte? Shiftoonni karaa kana qabanii ajjeesan. Dubaatu akkamitti baatee? Anti jaafigeetiin duraa ba'e. Hundi keessanuu na dhaggeeffadha. Eega hundi keessanuu if booda deebi'uu murteessitaniifu isin hundinuu agartanii jirtan waan karaa kana nama qunnamu. Biyya teenya irraa rakkoof jecha baaneeti rakkoo irraa furmaata finneettaniiti rakkoo gubbaan fid dabaltan. Rakkoo keessaa baaneettaniiti rakkoo san caalu dabalattan. Biyyaa baanee dalagannee suudii dhaynee jijjiiramnaa ifii jijjiiramnee warra keenya irraa jijjiirraa jettaniiti rakkoo afaan bineensa afaan buutanii lubbuun teessan karaa kana qisaas taatee dhiigni keessan dhiiga saree tahaa jira. Rakkoo furmaata finneettanii rakkoo gubbaan fid dabalurra biyya teessan keessa teessanii yoo jijjiiramtan isinirra wayya. Karaa furmaataa deemuudha malee asiin booda namni akka illee akka gaara kana asiin deemne nama hundatti hima. Ifiifillee irraa deebi'a. Karaa manaatiin isin galcha. Rabbiin lubbuu teessan isin baase karaa kanatti osoo nan jiru waan takka hin taatan. Anis har'aan booda dhiiga kiyya, dhala kiyya, lafee kiyyan gurguradhu. Ol deebi'eetiin biyyattii dalaguma biraa kana baasu. Rabbi naaf haa qoodu dalagaa biraa hammaaladhullee jiraadha malee. Lammii tiyyaan hin taphadhu. Haa deemnu.